Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa tarkaanfii waraanaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Godina Harargee lixaa fi Wallagga Bahaatti humnoonni mootummaa uummata dirqisiisuun ooyiruu milishaa hojjechiisaa jiraachuun himame. Haalli siyaasaa fi waraana naannoo Tigraay keessa jiru haala cimaan jijjiiramaa jiraachuun dhagahame. Harri caamsaa 6 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa tarkaanfii waraanaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Akka maddi odeeffannoo ibsutti haleellaan kun caamsaa 5 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa ganda Fodooddoo keessatti gaggeeffame. Tarkaanfiin kun karoora irratti kan hundaa'ee fi yeroo isaatti kan raawwatame ta'uu hooggansi zoonichaa ibsaniiru. Haleellaa kanaan loltoonni mootummaa hedduun du'a fi madoo ciccimaan kan rukutaman yoo ta'u namoonni 14 immoo fayyaa isaaniitti harkaan qabamanii booji'amtoota ta'uun isaanii mirkanaa'eera. Kunis akka WBO'n zoonichaa ibsetti bu'aa tarkaanfii isaanii keessaa isa ijoodha. Gama meeshaalee waraanaatiin WBO'n bu'aa guddaa argamsiisuu isaa ibse. Meeshaaleen waraanaa dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun harka WBO seene keessaa qawwee AKM 15 hidhannoo guutuu waliin gumbii rasaasaa 23 boombii F1 muraasaa fi dookumantiiwwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan adda addaa akka argatan ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun zooniidhuma kanatti WBO'n caamsaa 5 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Garjoo keessatti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu gabaaseera. Tarkaanfii kanaanis tiksitoota impaaraa hedduu du'a fi madoon adabuun meeshaalee lolaa akka qawwee AKM hedduu hidhannoo fi rasaasa hedduu waliin irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Hooggansi WBO zoonii lixaa fi uummanni naannichaa injifannoo kana gammachuun simachuu isaanii kaasuun mootummaa irratti mormii qaban kan itti fufan ta'uu fi injifannoon kun abdii isaanii akka jabeesse ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkanaa itti fufuun mootummaa irratti dhiibbaa jabeessaa deemuun kaayyoo galmaan gahuuf hojii cimsanii akka itti fufan himan. Injifannoon itti fufa. Godina Harargee lixaa fi Wallagga Bahaatti humnoonni mootummaa uummata dirqisiisuun ooyiruu milishaa hojjisiisaa jiraachuun himame. Jaalxiiqii sabaa waan qindeeffate qaba. Godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti humnoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Maddoonni oduu irraa arganne akka ibsanitti uummanni bakka hedduutti dirqiin hojii ooyiruu milishaa hojjechuuf akka dirqisiifaman addeessanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandoota hedduu keessatti humnoonni mootummaa akka kaabineef kaadiree milishoonnii fi loltoonni biroo uummata walitti qabuun dirqiin hojii qonnaa hojjechiisaa kan jiran yoo ta'u sababa kanaan uummanni hojii ofii dhabanii gidiraa fi roorroo gabroonfataan hiraarfamaa akka jiran maddeen odeeffannoo ibsan. Jiraatan aanichaa tokko kan maqaan isaa akka hin ibsamne barbaade akka yeroo nuu kennetti humnoonni mootummaa walitti nu qabuun dirqiin akka baanee ooyiruu milishaaf hojjannu nu dirqisiisu. Namni hojii kana didu yoo jiraate immoo hidhaa yookaan adabbii maallaqaa itti muruun yeroo ammaa kana qarshii 500 irraa hanga 5,000 nu irraa guuruu jalqabaniiru jedha. Jiraatan kun akka ibsetti uummanni sodaa fi doorsisa keessa jiraachuu yoo himu mootummaan gabroonfataan sirna PP kun rakkoo cimaa akka irraan gahaa jiru irratti yaaddoo guddaa qabaachuu dubbatee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Boshee ganda Kooyyee Qoncii keessatti caamsaa 4 2026 uummata irratti doorsisni hamaan akka raawwatame dhagahame. Maddi odeeffannoo keenyaa akka mul'isutti humni mootummaa uummata nagaa qawween doorsisuun namoonni akka ba'anii ooyiruu milishaaf qotaniif dirqisiisaniiru. Namni dudu yoo jiraate yeruma sanatti adabbii maallaqaa itti murteessuun hanga qarshii 3,000 itti muruun kafalchiisuu fi akkasumas qabanii mana hidhatti akka darbatan himameera. Akka jiraatan biraa tokko ibsetti uummanni gandichaa sodaa guddaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hojii kana didan adabbii hamaan akka isaan mudatu beekuun dirqiin hojii hojjechaa jiraachuun ibsameera. Haalli kun immoo uummata aanaa Bonayyaa Boshee keessa jiraatutti mufannaa fi sodaa guddaa uumaa jiraachuu fi mirgi isaanii sarbamuun ibsamee jira. Haalli siyaasaa fi waraanaa naannoo Tigraay keessa jiru haala cimaan jijjiiramaa jiraachuun himame.
Naannoo Tigraay keessatti haalli siyaasaa fi nageenyaa yeroo ammaa keessa jiru haala haaraa fi walxaxaa ta'een mul'achaa jira. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu mootummaa naannoo Tigraay yeroo waraana kaaba Itoophiyaa dura ture deebisuuf murannoo isaa ifoomseera. Akka ibsa garee kanaatti Dabratsiyoon pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay ta'uun mana marii naannichaatiin filatamuu isaa beeksise. Tarkaanfiin kun mootummaa duraan ture deebisuuf yaalii taasifamaa jiru keessaa isa guddaa ta'uun ibsamaa jira. Gama waraanaatiin ajajoonni humnoota Tigraay mootummaa federaalaa aangoo irraa buusuuf qophiin waraanaa taasifamaa akka jiru dubbatan. Haal kanaan ganni osoo hin seenne waraanni ni jalqabama jechuun yeroo dhiyoo keessatti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Dabalataanis qondaalli olaanaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'e Addisaalem Baallema gareen isaanii loojistikii guutuu qopheessuu fi humnoota akka faannoo fi mootummaa Eertiraa waliin qindoomina uumuu isaanii ibseera. Kunis sochiin waraanaa bal'aan akka yaadame agarsiisa. Akka maddeen odeeffannoo addeessanitti Aabuut yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay kaayyoon isaa guddaan Tigraay keessatti aangoo cimsachuu, humna waraanaa jabaa ijaarrachuu fi sana booda mootummaa federaalaa irratti waraana banuun aangoo duraan ture deebifachuu ta'uu ibsu. Xiinxaltoonni siyaasaa hedduun yaada adda addaa kennaniin Tigraay qofaa ishee biyya of dandeesse ta'uun rakkisaadha. Kanaafis immoo sababoonni muraasni qabeenya uumamaa gahaa dhabuu, biyyoota akka Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti marfamuu akkasumas hariiroo tasgabbaa'aa Eertiraa waliin dhabuudha jedhu. Kana malees yoo Tigraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa adda of baasuuf yaalte lolli guddaan akka ta'uu danda'uu fi callisanii akka hin ilaalle ibsu. Kunis tarkaanfiiwwan akka diinagdee dhabamsiisuu fi marfama yookiin uggura daangaa kaa'uun akka danda'amu eeraniiru. Akka xiinxaltoonni ibsanitti adda bilisummaa uummata Tigraay waraana mootummaa irraa itti adeemamaa jiru akka salphaatti ofirraa qolachuu danda'a jedhu. Kunis immoo waraana naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Humni waraanaa mootummaa bakka hedduutti qoqqoodamuun dirqama waan ta'uuf deeggarsi uummataa garmalee hirrachuun uummanni mootummaa balaaleffataa jiraachuudha. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa tooftaa naannoo Tigraayitti marsuun diinagdeen dhiphisuu filachuu danda'a. Garuu adda bilisummaa uummata Tigraay marfama kana cabsuuf waraana banuu akka danda'u tilmaamu. Walumaagalatti haalli Tigraay keessatti mul'atu gara waldhabdee cimaa fi yeroo dhiyoo keessatti waraanni guddaan akka deebi'uu danda'u agarsiisa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jecha hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.